Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Akkuma beekamu dhihoon tana namoonni gaafii na gaafachuu barbaadan gaafadhaa jeetiin ture. Haaluma saniin hedduun keessan gaafilee na gaafatanii jirtan hedduu takka galatoomaan isiniin jaa. Tolegaa arraan tana hangan dandeetti gaafilee teessaniif deebisaa kan nuuf yaala. Hanganuma viidiyoo tanatti nafaana turaan afeerraa kiyya. Gaafilee hedduun garuu wal fakkaatti waan ta'eef gaafilee wal fakkaatan bakka takkatti walitti qabeetuman deebisaa itti laada. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon kun ammoo nama hedduu bira akka ga'u like godhuu hin dagatinaa. Tolegaa jalqaba irratti gaafileen hedduun keessan na gaafattan ati fuutee haadha manaa ni qabdaa ilmaan hoo ni qabdaa hii jetti. Mee gaafii tana gara boodatti deebina gaafii biraatiin haa jalqabnu. Gaafiin hedduun keessan itti aanee na gaafattan ammoo ati eessatti dhalattee ammoo eessa jiraattaa gaafii jettuudha. Akkuman kanaan dura isiniif himee ture ani kanin dhaladhe godina Harargee lixaa aanaa Habiroo naannawaa magaalaa Galamsootti ganda argamu ganda caffee aannanii ganda jaamuutiin dhaladhe hanga umriin tiyya waggaa 9 keessatti achuman ture. San booda ammoo waggaa 9 booda achuma godina Harargee lixaa keessaa naannawaa kiiloomeetira 110 bakka dhaloota kiyyarraa kan fagaattu magaalaa Hirnaa naannawaa jaamuutiin guddadhe. So amma ammoo kanin jiraadhu magaalaa Kaayiroo biyya Ijiptiitiin jiraadhe jechuudha. Jalqaba bara 2016 irraa jalqabe. Gaafiin itti aantu ammoo ati obboleeyyan meeqa qabdaa jetti. Tolegaa harmeen tiyya 11 deesse isaan keessaa amma kan lubbuun jiran ana dabalatee dhiiraa 4 fi dubartii 2 walumaa galatti obboleeyyan dubartii 2 fi dhiira 3 qabaa jechuudha. Isaan keessaa ani quxisuudha takkaawu kan dhumaati jechuudha. Tolee gaafiin biraa yoon biyyatti deebi'uuf yaadda jetti. Ani osoo haalli naaf mijaa'e wanni barbaaduuf biyya bahe sun namni tokko waan yaadee biyyaa bahuu qabaamti. Wanni sun yoo naaf mijaa'e ammallee biyyatti deebi'uu numan barbaada jechuudha. Garuu haalli ani amma keessa jiru filannoo akkasii waan naa kennuu miti. Deebi'uudhaafis haalli mijaa'aa waan jiru natti hin fakkaatu. Biyyatti gaafa haalli naaf mijaa'e numan deebi'ee jeetii yaada. Gaafiin biraa fuuldura biyyattam jiraachuu barbaaddaa jetti. Ani biyyattiin an jiraachuu barbaadu biyyattii Oromiyaadha. Garuu akkan amma keessa jiruu fi dirqamni jireenyaa akkan biyyoota lixaa jiraachuuf hawwu na dirqisiisaa jira. Ani haalan amma keessa jiru irra dhaabbadhee biyyattiin an fuuldura keessa jiraachuu barbaadu odeeffannoo irra dhaabbattee biyyoota jiraachuu barbaadu filattuutu jiraamti. Kanaadaa yookaan Awustiraaliyaa yoon deemee achi jiraadhe kaayyoon ani fuuldura qabu milkeessuudhaaf naaf mijatti jeetii yaada. Barumsa akkanaa kana akka nuuf qoodduuf eenyutu fakkeenya siif ta'e? Jalqaba irratti namni fakkeenya naaf ta'e Mustafaa Aagaa nama jedhamudha. Nama afaan Arabaatiin waa hedduu barsiisuu fi hedduu jaaladhuudha. Namni kun akka itti na harkisuu danda'e akkaataan inni itti dubbatu akka motivational speakeroonni itti dubbatan qofatti osoo hin taane haasayni isaa gara gorsatti irra dhiyaatau. So irra guddin bifa gorsaatiin waa namaa dhiyeessa jechuudha namni kuni. Anillee yoo sirriitti ilaaltanii jiraattan viidiyooleen ani hojjedhu gara gorsatti irra dhiyaatti. Sababa kanaatiif namni kun hedduu na harkisee gara waan kanaa akkan seenu kan sababa naaf ta'eef. So fedhii waan kanaa duraanumaa waan na keessa jirtuuf jecha namni kun akkanan ol baasee dubbadhu karaa naaf saaqe jechuudha. San booda gaa namoota haasawaa nama dammeessan kanneen intarnaashinaala ta'an hedduu kanneen hordofuu eegale. Kanneen akka Toonii Roobins, Niik Vujik, Erik Toomaas fa'aa hordofuu kanneen hojii godhadhe jechuudha. Muuxannoo hedduudhas irraa argadhe. Gaafiin biraa kitaaba akkam fa'aa dubbifta? Tole gaafa duraa tokko kitaaba hin filu ture. Hundanuman dubbisa ture. Sababa kanaa kitaabota hedduu jalqabee fa'aa natti toluu dideetiin karatti dhaaba ture. Boodarra garuu kitaaba akkam yoon hin dubbise na fayyada yookaan caalatti gammachuun dubbisuu danda'a waan jedhu yaaduu jalqabe. Kitaaba ilaalcha kiyya jijjiiruu danda'an jee yaadu filadheetiin dubbise jechuu kiyya ammaan tana. Garuu waan nama gaddisiisu biyya nan jiru kana kitaaba garaagaraa argachuu hin dandeessu. Gammanumaanuu namoonni kitaabni kun bareedaadha yoo dubbifte hedduu si fayyada jettan yoo eeruu naaf kennitan hedduutu akkanatti tola. Namoonni kitaaba soofti koppii takkaa'u PDF haa ta'u takkaa'u kitaaba mataa isaa naaf erguu dandeessa yoo jiraattan galata guddaa na biraa fi rabbi biraa illee argattan. Akkasuma kitaabota ijoolleen teenya hedduun amma biyya keessaa barreessaa jiran hedduutu akka nama hawwata. Garuu ani carraa dubbisuu kanan arganne. Gaafa nan biyyee jiru kitaabota afaan biraa afaan dubbisa malee kitaaba afaan Oromoo baay'inaan dubbisuu hin arganne. Naannawaan ani
itti guddadhe sanitti manneen kitaaba afaan oromoo gurguranis hedduun garree kitaabni afaan oromootu jiraachuu isaa hanga hunda nu banneechuuf hin jaa kitaaba tokko kanneen walaloo kanneen asoosamaa fi garaagaraa jiraachuu isaa dhagaatuman ture garuu kitaabni nan biyyatti illee gaafa jiru dubbisaa ture afaanuma biraatiin jechuudha amma ergan biyyaa bee kitaaba hedduu ijoolleen maxxansaa jiraachuu abaluu kitaaba eebbisiisuu deema kitaaba akkanaa jechuu dhageenya malee baay'inaan akkasitti kitaaba afaan oromoo dubbisuu carraa hin arganne akkan dhaga'utti immoo kitaaba ajaa'ibaati ijoolleen teenya ta'e oromoo barreessaa jirti yaani namoonni na erguu dandeessan yoo jiraattan na qunnamuu dandeessanii karaan biraa kan ittiin kitaaba afaan oromoo babbareedaa ijoollee teenya ammaan tana barreessaa jiran kana karaan itti argadhu yoo kan jiraatu taate eenyuun qunnamee eenyurraan akkan argadhuu danda'u biyyeen jirutti akkamitti akkana dhaqqabuu danda'u namoonni haala naa mijeessuu dandeessan galanni kiyya hedduu guddaadha isin jechuu barbaada. Tole gaafin biraa guyyaa akka malee gaddite ni qabda. Jireenyi ilma namaa kun guutumaan guututti bu'aa fi bahiidhaan kan guutame gammachuu qofa osoo hin taane gaddinis qaama jireenya ilma namaati jechuudha. So kanaafuu yeroo hedduu gaddeetiin beeka akkuma nama kamittuu garuu guyyaan akka malee gaddee tokkotu jira. Yeroon isaa jalqaba bara 2015 keessa natti fakkaata guyyaa tokko hoteela wayii seenee anaa nyaata ajajee eegaa jiru bilbilli narratti bilbilame obboleettii xiyya guddootu naaf bilbilee ture gaafan kaasu boo'ii jirti. Hedduu rifadhe maali jennaan obboleettiin xiyya biraa akka malee dhukkubsatte naan jaanii waan lubbuun jirtu hin se'uu naan jette. Bakka anis hedduu takka rifadhee bakka hin taa'u sanii ka'uun dadhabee wanni akkasitti na rifachiise obboleettii xiyya sanuma dura bilbilaan dubbiseetiin ture tanuma silaa dhukkubsatte jaantanaa'u san booda gaacharraa kaane deemnee obboleettii xiyya guddoodha wajjin gara kiiloomeetira 100 wayii gaafa deemnee achi geenyu lubbuun numa jirti garuu hedduu dhukkubsatte yeroo keessaa akkasitti dhukkube guyyaan hedduu rifadhe guyyaa sani. Waan nama gaddisiisu garuu obboleettiin xiyya erga guyyaa saniiti achumatti haftee hanga ammaa hin kaane jechuun siree irratti haftee erga guyyaa sanarraa gamanumaanuu du'aa naa godhaaf obboleettii xiyya. Guyyaan jireenya kiyya keessatti hedduu gaddee fi hedduu rifadhe guyyaa sani. Tole gaafin biraa kan sabiskiraayibarri keenya tokko gaafate waan tokko eegaluuf maaliin godhuu qabaa jaa. Tole gaafii bareeddudha waan tokko eegaluuf maaliin godhuu qabaa. Waanuma fedhee eegaluuf jalqaba irratti fedhii waan eegaluu barbaadu sanii sirriitti qabaachuutu dursa. Waan fedhii isaa hin qabne tokko dandeettii isaa hanga fedhee yoo qabaattellee galma gahuun hedduu tokko ulfaata. Fedhinnaa waan tokkoo qabaannaan dandeettii isaatu yoo qabaachuu baatte adeemsa keessa dandeettii horachaati deemta. Wanni ati jalqabuu barbaadu sun waan jireenya kee jijjiiru ta'uu isaa yoo itti amante wanni eeydu tokkollee hin jiru yeruma keessa jirtu sanatti ka'iitii jalqabinsi hin jaa. Qaamni biraa kan dhimma keetiif si caalaa rakkatee dhufee si eegalu gonkumaa hin jiru beekee waan namaaf taa'u biran taa'anii jaa Oromoon. Hanga teessee waan san jalqabuuf yaadaa jirtu kana osoo gaafa dura yaadde san jalqabdee arraan tana bu'aa waan sanii arguu jalqabdee jirtaa beeke. Gaafa dura yaada kana qabattee qilleensa irratti ol baatu namni jecha hin taane siin jee hamilee si cabse ni jira. Tole ani gaafan gara sooshaal miidiyaa kanatti dura hojii kana qabadhee ol bahu namni hedduun akka ajaa'ibatti na simate garuu namni tokko ni jira hanga feete waan gaarii yoo hojjette ifiifillee yoo nama gaarii hanga feete taate waan ati hojjettu kan sirraa hin gammanne numa jira beeke. Wanni sirriitti hubachuu qabnu tokko immoo ilma namaa kan hunda gammachiisuu gonkumaa hin dandeenyu beeke. Tole sabiskiraayibarri biraa tokko akkana jee gaafate kanaan dura yuutuub chaanaala baneetiin ture garuu sababa namoonni waliin hojjennu addaan faca'aniif itti fufuu hin dandeenye kanarratti maal na gorsitaa jaa. Tole gaa obboleessa kiyyaa hojii yuutuubatis ta'ee hojuma fedhee haa ta'u yeroo hojjechuuf lafaa kaane gufuu garagaraatu nu mudata. Karaa waan tokko ittiin milkeessinu diriiraa miti bu'aaf bahiidhaan kan guutamedha. Gaafuma jalqaba waan tokko hojjechuuf murteessinu rakkoo jidduu tanatti nu mudachuu dandeessu tilmaama keessa galchuun barbaachisaadha. Rakkoon feete jidduutti yoo nu mudattes jabaannee akka obsinee bira dabarru waadaa mataa keenyaaf galuun murteessaadha. Fakkeenyaaf ati gaafa namoota walii yuutuuba jalqabdu san ejjennoo yoo namoonni na biraa dhiisanillee ani kophaatti hangan danda'utti ittiin fufaa jettu qabaachuutu si barbaachisa ture. Chaalenjii waan hojjennu hunda keessatti nu mudatan injifachuudhaaf of qopheessuutu hunda keenyarraa barbaachisa. Yoo dhugumaan hojii tana hojjechuuf fedhii fi jaalala kan qabaattu taate namoota si biraa faca'aniin hamileen sin cabiniiti hanga dandeessu itti deebiitii qophomatan ta'e hojii tana itti fufiin dhaamsa kiyya. Yeroo dhiyootti bu'aa ajaa'ibaa agarta.
waan tokko hojjechuuf dandeettii qofa osoo hin taane jalqaba irratti fedhii nu barbaachisa. Dandeettiin ati namoota birarraa barbaaddu sun muuxannoo yeroo dheeraa keessa waan horachuu dandeessudha. Jalqaba irratti garuu fedhii ati qabduutu murteessa. Tole gaafin biraa viidiyoo yeroo dalaydu maaliif gabaabsita xiqqoo osoo nuuf dheeressitee jaa. Tole galatoomii abbaan gaaffii tana YouTube irratti viidiyoo dheertuu fe'uun sila ana fayyada. Garuu namoonni hedduun viidiyoo dheeraa laaluudhaaf fedhii hin qabani. Gaggabaabduu tanaa'uu nama laaluudhaaf jirra. So viidiyoo dheeraa gaafan fe'e namni hanga dhumatti ilaaleen fixu gaggabaabsee waan inni akkatti hoogganaasuullee jarjarsuuf yeroo fi ilaalcha fillee nama akka ni fanne namni jeetin yeroo gabaabduu keessatti namni akka barumsa guddaa fudhatu jee gaggabaabsee akkas godha. Yoo ammoo fedhinnaa keessan hundaa ta'e fuuldura yoo hin dheeresse anilleen akkasitti irra na fayyada. Yeroo fudhadhee yaadallee babal'isee isin wanti godhuudhaaf akkasitti irra na bareedadha. Yoo gartee barbaachisaa ta'e namni hedduun akkasitti hordoftoonni qiyyaa barbaadan taate dheeressuudhaaf uumaa takka rakkoon qabu jechuudha. Tole subscriberri biraa tokko ammoo gaafii akkana jettu gaafate akka kee kana ta'uuf maalin godhuu qabaa jaa. Akkana ta'uuf ani fedhii qofa si barbaachisan siin jaa. Akkuma reefuun tana jeetti muuxannoo fi dandeettiin adeemsa keessa waan dhufanidha. Wanni nuti haasofnu waan haarawaa miti bar waanuma guyyarraa dhageenyu fi waanuma guyyarraa agarru. Sanuma jijjiirtee namoonni akkamitti irraa baratuu akka danda'anitti sheppi gootee namootaaf dhiyeessuu jechuudha. Waan ofii dubbiftee hubatte tokko namoota biraa hubachiisuu jechuudha. Wanni guddaan garuu chaalenjii kana keessatti si mudatan hunda akkamitti irra dabruuf qopheessiteedha. Fedhinnaan ati waan kana godhuudhaaf qabdu hangam takka geessedha. Okay, namni biraa tokko immoo kana jaa. Namoota suusii yookaan araada qaban akkamiin dhiisuu dandeenya? Namni biraa tokko ammoo akkas jeeti gaafatamas. Suusii yookaan haraaraa kana dhiisuuf yeroo hedduu rabbiif waadaa galeetin ture garuu ittuman deebi'a maal naaf wayyaa jaa. Suusii yookaan haraaraan tun waanuma sammuun teenya amantee fudhatteef malee waan hangas hunda hamaa tokko natti hin fakkaatuan. Waan tokko kan cimsuu fi kan salphisu sammuma keenya. Fakkeenyaaf yeroo haayiskool baradhutti yeroo tokko sijaaraa aarsuun faashina ta'ee ture. Namni sijaaraan aarsine akka barataa dadhabaa tokkotti sadarkaa ilaalamurra gahee ture. So anis hiriyoota kiyyaa waliin taanee takka takka aarsuu jalqabne. Yeroo dheeraa booda garuu araada natti taate. Hiriyoonni kiyya hundi ni dhiifna gaafa naan jaan ani garuu wanni tun gammachuu yoo naaf kennite maaliif hin dhiise jechaatin ture. Hiriyoonni kiyya guyyoota muraasa baatii takka faa torbaan tokko faa dhiisaniiti yeroo muraasa booda ammas itti deebi'an. Ani garuu guyyaa takka ni dhiisa jee yaadeen beeku. Gaaf tokko garuu xiqqoo na dhukkube. Guyyaa sanirraa jalqabeetiin dhiisuudhaaf murteesse. Erga guyyaa saniiti guyyaa takka sijaaraa afaanitti qabadheen beeku. Maal jechuu barbaadetti seeta obboleessa kiyya. Waan tokko osoo keessa keetiin parsantii 100 hin murteessin afaanin hin dubbatin. Maqaa rabbiitiin kakattee wilii ittiin deebi'u jechuu kee dura waan san dhiisuudhaaf hangam takka keessa keetiin murteessiteedha gaafin. Tole gaafin biraa maaltu akka viidiyoo akkanaa hojjettuuf si kakaasee jaa. Jalqaba irratti waan namootaa fi mukana keessatti ofiifis of leenjisaa deemuudhaaf. Itti aansee immoo ani ilaalcha kiyyaa hangi tokko kan jijjiirame bifa akkanaatiin waan ta'eef namoonni biraatis nama tokko maaliif hin taane sababa kiyyaatiin ilaalcha isaanii jijjiirratuu danda'anii yaada ja'uuni. Ani viidiyoolee hedduun laale haasawaa hedduun dhaggeeffadhe kitaaballee hanga tokko dubbiseetiin jira. Kanaan ammoo ilaalcha kiyya hedduu takka jijjiirradheetiin jira. Ilaalchin ani mataa kiyyaaf qabu hedduu takka jijjiirame. Ilaalchin ani uumama kanaaf qabu akka malee jijjiirame. Walitti dhufeenya kiyyaa fi kan uumama kanaa hedduudha jijjiirame. Kanarraa ka'eeti gaa namoonni hedduun akka kiyyaa kanatti jijjiiramuu danda'an jee waan yaadeefi. Gaafin biraa yuutuubiin birriisiif kafalee ni beekaa. Okay, asirratti ilaalcha hedduun keenya yuutuubarootaaf qabnu tokkotu jira. Namni tokko yuutuuba banatee viidiyoo maxxansinaan waanuma maallaqa hammaarratu seena. Namni tokko yuutuuba banatee maallaqa irraa argachuuf hedduu takka laffa'uu isa barbaachisa. Bu'aaf bahii hedduu keessa dabra. Keessattuu chaanaala barumsi irratti dabru akkanaa kanarraa maallaqa argachuun hin yaadamu. Namni keenya bakka barumsi irraa argamuu fi bakka wanni gaariin jirtutti argamuu waan hin barbaanneef yoon maallaqa barbaade arrumaan tana yuutuuba dhaabuu kiyya. Namni tokko Oromoo ta'ee yuutuuba irraa maallaqa argachuuf waa lama godhuudha qaba. Tokkoffaan nama arrabsu, lammaffaan ammoo afaan biraatiin hojjechuu. Afaan Oromootiin barsiisee yuutuuba irraa maallaqa argadhaan waan hin yaadamne. Gara gaafii keetitti yeroon deebi'u ani yuutuuba irraa takka sumnii cabxuu argadheen beeku. Yuutuuba qofarraa osoo hin taane ani sooshaal miidiyuumarraahuu takkaa callaa argadheen beeku. Yaada kanaan gara sooshaal miidiyaa gaafa dhuftu uummanni akkamitti sisimate. Waaw, dhugumatti akkaataan itti gaafan dura dhufu na simattan hedduu natti tole. Yeroo gabaabduu keessatti jaalaltii isin natti agarsiiftan hedduu tokko na gammachiise. Yeroo muraasa keessatti namoonni hedduun subscribe gootanii
najajjabeessaa turtan. Garuu haalli sun akkasumaan itti fufuu hin dandeenye. Sabskraayibara hedduun qabaa garuu viidiyoon kiyya hin daawwatamu. Gamanumaanuu kanneen hanga irraa gara sooshaal miidiyaa garaagaraatiin na hordoftanii najajjabeessaa turtan hedduu takka ulfaadhaa. Kanneen yaada fi qaamaanis na bira dhaabbattan hedduu takka galatooma. Qophii imala gara milkaa'ina irratti gaafii ati nama gaafattu keessaan si gaafadha. Kaayyoon kee inni ganamaa maal ture? Hangam takkasiif milkaa'e? Gaafii bareedduudha. Ani gaafan xiqqaa doktora fayyaa ta'uun barbaada ture. Akka malee jaalachuurraa kan ka'e gaafan elementarii baradhu hiriyoonni kiyya doktor jaaniin na yaamuu turan. Sababni ani doktorummaa kana itti filadhe immoo harmeen tiyya gaafa lubbuun jirtu sababa wallaansa gahaa osoo hin argatin duuteefi. Namoonni keessattuu haadholiin sababa wallaansa gahaa dhabuutiin akka hin duune sababa ta'uun barbaadaa yaada ja'urraahin ijoollummaa irraa ka'ee doktora ta'uu hedduun barbaada ture. Garuu sababa garaagaraatiin hanga ammatti osoo naaf hin milkaa'in ture. Fuuldura garuu akka naaf milkaa'u abdiin qaba. Viidiyoo miidhaa sooshaal miidiyaa irratti dalaydee turte san kutaa lammaffaa isaa nuuf dalagi. Tole yoo rabbiin alaaffise hangan dandeetti yeroo gabaabduu keessatti nin hojjedhe jeetii yaada. Isin du'aamu godhaa rabbi alaaffisu. Seenaa Elon Musk osoo nuuf dalayde. Tole yoo rabbi jee ramadaana kana keessa seenaalee namoota bebbeekamoo waan garaagaraatiin milkaa'anii kanneen waa irraa barachuu dandeessan jee yaadu isiniif dalagee dhiyeessuudhaaf yaadutti jira. Seenaalee san keessaa tokko ta'uu danda'a absheer nin dalagaa yeroo dhiyootte. Fuutee jirta ilmaan hoo ni qabda yoo qabaatte ilmaan meeqa qabda? Gaafii tanagaa namoota hedduutu na gaafate. Fuudhetiin jira haadha manaa hedduu jaaladhuu fi nama cimaa taateen qaba. Nama waan hin hojjedhu tana hunda keessatti na duuba dhaabbattee sappoorti na gootu nama ajaa'ibaati haati manaatiyya. Ilmaan ammoo ammaan dura hin arganne fuuldura yaadu jira du'a yoodha. Gaafa xiqqaa harmeemu abbaa keetu mana barumsaa si geessuu ture. Ani abbaan kiyya gaafan ani xiqqaa umriin tiyya waggaa tokkootti narraa du'e isan beeku hin agarre jechuudha. Ani osoo aniif hin barin du'e jechuudha. Harmeen tiyya ammoo ana daa'ima umriin tiyya waggaa 8 narraa duute isaan lameenuu daa'imummaan hin dhabe jechuudha. Garuu jalqaba mana barumsaa tannan itti ummaa tiyya rabbi rahmataa godhuufi. Gaafa keenyaa naannawaan itti dhaladhe san kutaa 0 waan jedhamutu jira. Ishiitu kutaa 0 san geessee na naqe jechuudha. Akkasuma barumsa amantii akkam baradhu fedhii guddaa waan qabduuf anumaa daa'imaa san gaafa nanni xiqqaa san jechuudha. Fuutee ishee qotii bira na geessitee barumsa kana irratti na cimsuudhaaf hedduu takka fedhii qabdi ture. Ilma ishii quxisuu yookaan kan dhumaa waan hin ta'eef hedduu takka na jaallatti turte. Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire arraaf gaafii keessaniif deebisaanii taajee kan yaade kanan gaammaa hordoftanidha. Gaafileen isin na gaafattanii ani garuu deebisaa isiniif hin kennin yoo jiraatte hedduu takkan dhiifama isin gaafadha. Marsaa biraa keessatti ammoo gaafilee teessan bal'inaan deebisaa itti kennuuf yaala. Sagantaa gaafiif deebii tana fooyyessinee bal'ifnee fuuldura bal'inaan irratti hojjechuudhaaf yaalii goona. Kanneen gaafattan hedduu takka galatooma. Kanneen wanni isin gaafachuu barbaaddan isin dura gaafatamtee dhiiftanis hedduu takka ulfaadha. Kanneen gaafachuudhaaf carraa hin argatinis galanni keessan guddaadha. Osoo hin baane dura viidiyoo tana laayikii godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nageetti naaf tura isiniin jaaladha.